لنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى Ashama kamoltan sagantaa BBC afaan Oromoo wiixata galgalaa eegalee godina Qeellam Wallaggaatti ajjeechaan biraa raawwachuu ministeerri muummee Abiy Ahmed himan hanqina boba'aa Finfinnee fi kaanitti mudateef sababi maali? ነዳጅ እንግዲህ ጥረቱ የወር መጨረሻውን እየጠበቁ ስፔኩሌት የማድረግ ነው። ኡሙሪ ጂአ yeroo gahu eeganii jijjiirama gatii taasifamurraa buufachuuf yaalii godhamudha. Qorannoon BBC dubartoonni Itoophiyaa viidiyoo afaan Chaayinaan tamsa'u irratti sanyummaaf saaxilamuurra ga'e barattoota qaxalee 3 hiriyoota ta'an Normally jaafi eeplaasii 40 kananii galmeessee jechuudha koorsii 46 fudhadhe keessaati. Maadha wal gargaaree dubbisuun keenya sun jalqabaadha jechuudha milkaa'ina keenyaadhaan. Uganda fi injiltoota Tigiraa hin leenjifne jechuu fi kaanis jiru ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Godina Qeellam Wallaggaatti ajjeechaan biraa raawwatu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed himan barreeffama barruu Twitter isaaniirratti galgala kana barreessaniin lammiilee nagaarratti haleellaan suukaneessaadha jedhan raawwachuu dubbatanii BBC'n dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuuf aangawoota federaalaa naannoo fi godina bira bilbiluus milkoofne haamee birii dhaqqabees hin beekamu. Komishinarri mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa namoota baqatan irraa odeeffannoo argataniin ajjeechaa raawwatu himaniiru. Akkasumas qorataa akka jiran BBC'tti himan. Ministeerri muummee Abiy ajjeechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kan seerri Itoophiyaa shanee jedhee waamu himatanii dhimma kanarratti hidhattooti waan jedhan hin qabani. Bulchaan Itoophiyaa barreeffama isaaniin hidhattooti tarkaanfii humnooti mootummaa fudhatan booda badii geessisaa jira jechuun dubbatan. Torban lama dura godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda toleetti ajjeechaa suukaneessaa raawwateen lammiileen 338 ajjeefamuu mootummaan himee ture. Ajjeechaa kanaafis hidhattoota Lixaa fi Kibba Oromiyaa soossoontu himatame. Isaan garuu akkatan qorannoo walabaa akka taasifamu gaafatan. Gareen ekspertootaa mirga namoomaa Komishinara mirga namummaa UN'n hundaa'e ajjeechaa Gimbii dabalatee qorataa akka jiru torban darbee ibsuun isaa ni yaadatama. Magaalonni gurguddoo Itoophiyaa hanqina boba'aan rakkataa jiru. Magaalaa Finfinneetti guyyoota muraasa darbaniif konkolaattonni boba'aa guuttachuuf toora qabatanii mul'ataniiru. Taateen kun yeroo mootummaan tumsa gatii boba'aa irra kaa'ee kaasuuf yeroo jedhutti mudate. Yeroo ammaa hanqinni boba'aa kan mudate boba'aan Jibuutiidhaa ba'u gara Sudaanii fi Tigraay seenaa jira gabaasaaleen jedhan jiru. Abbaa taayitaa to'annoo boba'aa fi enerjii Itoophiyaatti daayireektara to'annoo qulqullinaa kan ta'an obbo Lammeessaa Tulluu garuu hin mirkanoofne jechuun sababoota ijoo hanqinni mudateef akkanaan himu. ነዳጅ እንግዲህ ጥረቱ ወሩን የወር መጨረሻውን እየጠበቁ ስፔኩሌት የማድረግ ነው። ኡሙሪ ጂአ yeroo gahu eeganii jijjiirama gatii taasifamurraa buufachuuf yaalii godhamudha. Guyyoota dhaqqabuu qabanirraa konkolaattonni boba'aa fe'an torban waliif duubatti harkifataniiru. Kanneen turan keessaa mootummaan kan dhaales qaba. Hamma guyyaan gahutti suuta jedhanii adeemu. Konkolaataan Jibuutii irraa ka'ee yoo guyyaa 3 as gaha ta'e konkolaataan guyyaa 7 fe'ee ture jira. Kanasuu hin baane jira. Sababa kanaan hanqinni kan dhalate. Osoo madda isaarraa hanqinni hin jiraatiin sababa konkolaattota kanaa hanqinni boba'aa mudatee hiriira magaalota keessatti mul'ate. Fakkeenyaaf konkolaattonni boba'aa fe'an 8 kaleessa kan dhaalaman yeroo tilmaamamurraa kan duubatti harkifatanii fi bakka wayii dhaabbatanidha. Konkolaattonni boba'aa fe'an gabaa seeraan alaatti gurguran yookiin gara Tigraay seenan gabaasi jedhu ammatti hin mirkanoofne. ትግራይ ስለመሄዳቸው ምንም እስካሁን የተረጋገጠ የተገኘ መረጃ የለም። Qorannoon BBC miidiyaa hawaasummaa Chaayinaa irratti dubartoonni Itoophiyaa haleellaa sanyummaaf saaxilamuurra ga'e keessumaa marsaalee dooyin akkasumas kuwaayesh jedhaman irratti viidiyoo qoodamaniin dubartoonni bultiif gatii gadaanaan argattu jedhu fa'i mul'ateera. Miidiyaaleen kunneen akkuma tiiktookidha lammiilee Chaayinaa biyyatti jiranii fi ala jiran itti dhimma ba'u. Dhalattoonni Itoophiyaa Chaayinaa jiranis kana BBC'f ragaa bahaniiru. Imbaasiin Itoophiyaa Chaayinaa jiru dhimmicha akka qoratu BBC'f himeera. Hirphaa Gammachuun waan viidiyoo kana irratti mul'atu isinitti hima. Viidiyoowwan kunneen irratti namoonni lammummaa Chaayinaa qaban dubartoota Itoophiyaa wajjin ta'uun afaan Chaayinaa mandariiniin jechoota garaagaraa yeroo irra deebiin jechisiisan agarsiisu. Itti dabaluunis ibsa yeroo kennanii fi darbee yeroo tuttuqan agarsiisu. Viidiyoowwan kanneen irratti hiika jechoota afaan Chaayinaa mandariiniitiin jedhaman waajirri BBC Beijing jiru hiikeera. Viidiyoo tokko irratti dubartii kofoo hidhattuu fi tishertii adii uffatte karaa duubaarraan osoo waraabamtu mul'atti.
namni viidiyoo kana waraabus dubartii kana gateetti ishee tuqaa afaan mandariinitiin ibsa kennama. Mee ishee ilaalaa maallaqa chaayinaa 3,000 sirriitti baasistii miidhagina uummata chaayinaa wajjiniin walitti dhiyaatu qabdii jedhama. Ittaansuudhaan warra biyya ambaatti dhala godhachuu barbaadan hundaaf weerarri asitti hedduu yaaddessaa miti jedhama. Viidiyoon biraas kallattiidhaan tamsa'aa ture. Mana tokko keessatti namni lammii chaayinaa tokko jalqaba dubartii isaa wajjiniin kaameeraa dura dhaabbate tokko quba harka dubartii kanaa keessa galfatee harka ishee qabatee mul'ata. Afaan mandariiniitiin ishee gaafachaa ishiin kun dubartii Afrikaati. Gosaawwan boodattafoo ta'an keessatti jaalallee sa'aan jijjiirachuun ni danda'ama jedha. Addunyaa ammayyaa kana keessatti konkolaataa manaa fi gonfoo misirrootiif kaffaluun hin barbaachisu jedha. Hooggantoonni chaayinaa hedduun asitti gaa'ela ijaarratanii ijoollee horachaa jiru. Ijoolleen dhalatan akkuma kiyya bifti isaanii adiidha. Yeroo guddataa deemaniif dabalaa deeman xiqqoo ni gurraacha'u jedha. Chaayinaatti miidiyaan hawaasaa Douyin yookiin immoo TikTokii fi Kuwaashiyuu jedhaman irratti dubartoonni Itoophiyaa bifa kabaja isaanii xiqqeessuun akka irratti dhiyaatan lammiin Itoophiyaa chaayinaa jiraatuu fi maqaan isaanii akka hin eeramne barbaadan tokko BBC'tti himaniiru. Oduuwwan gaggabaabaan sinitti himaa Yugaandaan gabaasa finciltoota Tigraayiif leenjii fi deeggarsa kennuun Itoophiyaa keessa tasgabbiin akka hin jiraanne gumaachira jedhu akka ta'e torban darbee barruu buufata isaa Niwuziilaand taasifate baaseen ala kana duras gabaasonni kan akeekan bahaa turani. Balaa lolaa Tigraayitti mudate reeffi namoota 10 awwaalamuus kan achi buuteen isaanii dhabamee barbaadamaa akka jiru kanneen lubbuun hafan BBC'tti himan. Balaan lolaa kun waxabajjii bultii 18 godina kaaba lixa magaalaa Salaklahaa jedhamutti mudate. Obbo Guush Aragaay na waliin namoota 25 turan garuu ana qofatu balaa guyyaa gabaa mudate irraa lubbuun hafe jechuun BBC'tti himaniiru. Yuukireen deebisanii ijaaruuf doolaara biiliyoona 750 gaafataa jedhan ministeerri muummee biyyattii Deenis Shimahal. Hooggantoonni biyyoota garaagaraa Yuukireen waraanaan barbadooftee ijaaruuf Siwiizerlaanditti mari'ataa jiru. Jiruun baqaa rakkisaadha. Biyyoolaa Itoophiyaa Keeniyaatti baqattoonni Itoophiyaa irraa sababa garaagaraan baqatanii fi kumaan lakkaa'aman ni jiraatu. Mootummaan Keeniyaa mooraan baqattoota gurguddaa biyyattii keessatti argaman Kaakumaa fi Dadaab akka cufaman deddeebi'ee ajaja dabarsaa ture. Sababa kanaan baqattoonni Oromoo buufata kana keessa jiran yaaddoo qabu. Dawoon qubannaa Kaakumaa keessa waggoota 17 jiraachuu kan himan obbo Jamaal Adam carraan ofii dhabee ijoollee koo hin dhabin jechuun jiruu baqaa irraa utuu jiranii ijoollee isaanii barsiifataa jiraachuu himan. Godina Harargee ba'aa magaalaa Dadarraa baqatanii Keeniyaa kan seenan obbo Jamaal akka itti hojii daldalaa eegalanii fi haala amma keessa jiran BBC'tti himaniiru. Oduun dalagaa nama dalaguutiin achumaan dukkaana banadhee osoo dukkaana dalagachaa ijoollee qaraatifachuu jira iskoola qaraasisuu jira ijoollee. Bara kan fuutanii. Isilleen baqattuudha isilleen waan ijoollee Oromooti ta'u baqattuu rakkinni biyyarraa baase ta'u akka xiyyaa 2010 fuudhee ilmaan harkannee akkamatti jireenyuma kana eeggachuu jirra nu gaaf tokko numaaf dabarteenne ijoollee sadiin barsiisan gurguddoo iskoola har'a keenya barsiisuu jira. Akkasitti asuma keessatti dalageetiin doolaa 300 baatii 3 kafalarraa. Bakkee ba'anii moo achuma mooraa keessa jira manni barumsaa? Mooraa keessa kallee ni jira ammoo akka keenyaatiin barsiisuu jira. Halammiin keenyaatti barattu ammallee sirriitti barsiisan. Akkamitti gara biizinasiitti seenuu dandeessan amma namoonni hedduun taa'aniituma keezii eeggatu waan UNHCR waan mootummaan jedhu eeggatan namni hedduun taa'ee. Amma gaafan biyya sana dhufu 2005 gaafan dhufu dura nam tokko kana gargaaruun qabu obboleessan qabu faamilii keessaa namba waan ana gabbee akkasi gabbaanan firraa waan ilaalee firraa bitaa mirga xiyyaalee karoora baafadhe piraaniin baafadhe ananis amma humnaan qaba yookaan dalagadhee amma dalagaa nama dalagee shilingi 50 illee haa argachuun qaba jee murteesse akkasiiniin firraa seera lamaa dalaguu eegalee ayyaaniidhaan shilingi 50 keenyaa shilingiidhaan waggaan amma akkasumatti mallee takuma jaha shilingi kuma jaha harka dhugartee seene akkasiiniin horii walirra kaa'ee kasi wayyeeffadhee sanboota anillee ni jabanadhee amma dukkaanaan qaba akkasittiin barsiisu jira. Ifeefinnaa dabartu baatu ijoollee illee dabarti jettee yaadu jira. Haalli jiru akkamii namni yeroo darbe mootummaanii mooraan Kaakumaa kun narraa cufamu jedhee UNHCR wajjinis dubbataa ture deebi'ee yaaddoo akkamii isinitti uume? Dhiibbaan irratti uumee jira maal jennaan meeshaa torban kan duraan kaa meeshaa akka elektirooniksiitii waan adda addaa dukkaa hedduu dhiyeessinaaf hime meeshaan gadi qaxuruu jira mire iftuu wana deebiftee jechuudha dubbisan shakkisaniif. Baqataan biraa bara 2003 biyyaa ba'an obbo Aliyyi Usmaan ganna dheeraaf da'oo baqattummaa Kaakumaa keessa jiraatan waggoota dheeraaf mooraa baqattoota kana keessa turuu isaanirraa kan ka'e dhimma baqannaaf isaan saaxile jalqaba jaarmiyaa dhimma baqattootaa UNHCR'tti dhiyeeffatan illee dagachuu dubbatu.
2003 na harma dhufe Awuroopaatti hanga singaa sumaan jira. Keezii ittiin galmooftan iyyuu hin dagannee. Keezii maal beena waan amma dura katabannee waan ganama kanaatu yaadadhu ammaan waan ammata sanii dhiisudha. Tibbana yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran barattoota eebbisiisaa jiru. Kanneen qabxii olaanaan eebbifamanis badhaasa fudhatu. Har'aaf barattoota yuunivarsiitii Amboo barnoota kompiitar saayinsiin qabxii olaanaa fidan dubbisneerra. Wanti waa'ee barattoota kana adda godhu muummee barnootaa tokko barachuu fi hiriyoota ta'uu isaaniiti. Sadanuu yuunivarsiitii keessatti wal baranii sadanuu qabxii 4 eebbifaman. Maqaan isaanii Eeliyaas Hirphasaa, Baqqalaa Yaadasaa fi Zarubaabel Malaakuu jedhamu. Haa ta'u malee godina Wallagga Lixaa aanaa Lataa Sibuutti kan dhalate Eeliyaas gosa barnootaa baay'ee A+ fiduun kaan caalee akkuma yuunivarsiitiittuu waancaa fudhateera. Hiikaa fi xasaatuu dubbise. Koorsii 46 kanan fudhadhe jireenoo maalii 6 fi A+ 40 kanan galmeessee jechuudha. Koorsii 46 fudhadhe keessaati. Baay'ee namatti tola. Hiriyoonni keessi isaan wajjin akkamitti wal bartan hiriyoota moo isinii isaanis dipaartimentiinuma keetii? Qabxii ministeera jalqabaa erga barree booda hundi keenya iyyuu akka hojjechuu dandeenyu erga barree booda waliin kophaa amma hojjennu jechuun amma kophaa dubbisnu olii yoo dubbisneetii ol fayyaduu dandeenya jennee yaanneeti kanaa booda kan hiriyaa oliif taane jechuudha. Maal akka fakkeenyaaf amma waliin dubbistu moo waliin mareettu moo akkamii dheerummaan keessan wal gargaarsa keessan? Walumaanidha kan dubbisnu. Yeroo mara ol faanuma kan nun adda baanu guyyaa tokkittiidhaan kilaasii qormaataa seennu qofaadha kan nun adda baanu malee yeroo baay'ee walumaanidha kan dabarsinu hojii mara walumaan hojjetan jechuudha. Akka qabxii akkasii galmeessitaniif wanti haalli mijataan isiniif ture maaltu ture? Addatti nuuf waan haalli mijataan godhamee hin jiru garuu akka dhuunfaa kootti waan aseetti jalqabumaa kaasee mooraa yuunivarsiitii gaafan kaasee galee kaasee 4dhaan bahuun qaba jedhetanii kanan hiriyoota kootti illee hiriyoota hojiin naannoo tokko dhufneefaatti dubbachaa ture. Kanaaf isarratti cicheetan malee waan addaan godhamee miti kan akkasitti qabxii kanaaf dandeenye. Badhaasa akkamii argatte mooraa sana keessatti qabxii siin olii kan galmeesse jiraachi yuunivarsiitii Amboo keessa? Yuunivarsiitii Amboo keessa akka jabaatee namni ol galmeesse hin jiru. Akka mooraa Caandeessaattis madaaliyaa kan fudhate sanadha. Akkuma waliigalaatti immoo akkuma Amboo yuunivarsiitiitti immoo geebaa kan kaasee ana ture iskoolaarshippii fi barnoota biroollee ta'u itti fufeedha kan ani barbaadu. Barattoota sadan keessaa godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Sabbataa Hawaasitti kan dhalate Baqqalaan qabxiin wal morkannus walitti hin hinaafnu jechuun hima. Ani koorsiiwwan 46 fudhadhe keessaa A+ 37 galmeesse. Kanaaf warroonni hafan immoo normaal turanii qabxii keessaa. Walumarra naqxan jechuudha isin. Beengaa. Baay'ee namatti tola dhugaa barattoota baay'ee isin duuba jiranii fi ergaa akkamii dabarsu? Nuti sadeen baay'ee walii galla. Nuti sadeenii fi akkuma kilaasii keenyatti irree barattoonni baay'ee jaalala addaaf tokkummaatu keessa ture. Kanaan hin beekne Eeliyaas beekaa. Kan Eeliyaas hin beekne immoo Zaruun beekaa. Kanaaf waliigallee tokkummaadhaan wal gargaaree dubbisuun keenya sun isa ijoos jalqabaadha jechuudha milkaa'ina keenyaarraati. Baay'ee namatti tola. Isin waliin qo'attu waliin dubbistu malee walirratti naaftanii waliin hin dorgomtan jechuudha. Yeroo nuti qabnu waan badaa yaaduuf osoo hin taane waan gaarii yaaduuf nuun ga'u. Kanaaf badaa yaaduu kan hinaaffaarraa immoo wanta argamu hin jiru wal qursisuudha waan ta'eef. Zarubaabelis qabxii 4 fide dhaloonni isaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuuti. Qabsaa beekamaa mirga gurraachotaa Maartiin Luuter King fakkeenya akka godhatu hiikaatti dubbate. Sadarkaa magariisaa kaasee barnoota sadarkaa keessa jira raankiidhaanii. Mee jireenya kee keessatti fakkeenya naataa jettu eenyudha jiraa? Maartiin Luuteriin ayidooloojii isaa baay'ee jaalladha. Maalirraa kaatee? Baay'een jaalladha. Haasawwan isaa mootiveeshinaal ispiichii inni godhu faallee na ilaala. Hayaa diriim inni jedhu faallee baay'ee natti tola. Abjuun qaban milkaa'aaf tokko jettee akkuma isaa abjootaa turte jechuudha. Abjootaa waan turanillee. Galatoomaa baga milkooftan baga gammaddan isiniin jedheera. Uummanni illee baay'ee isinirraa gammadaa jira. Tola baay'ee galatoomaa isinillee. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo wiixata galgalaa xumuramutti jira. Odeeffannoo dabalataaf bbcafaanoromoo.com milladha. Ammayyuu taanaan ture kan sagantaa kana qopheesse immoo Hirphaa Gammachuudha. Boroo walitti deebinaa halkan gaarii.